yaada keessan komentii jalatti qoodaaf jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka nu jabeessan kabajaan isiniif gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisatti siin kennuu keenyatti baay'ee gammannaa. Gaa'elli keessan kan Abrahaam Saaraa isiniif yaa ta'u jedhanii eebbisanii intala isaanii gurbaa kanaaf kennuuf eeyyamamoo ta'anii. Sanaan booddee gurbaanis waan hundumaa guutee maatii ishee erga gammachiisee booda gara biyyaatti deebi'ee qubeelaa hidhatee jaalallee isaarraa kaadhimaa isaa godhatee deebi'ee maarreegaa kaa'imummaan amanamummaa lamaan isaanii gidduutiin kan uumamu kan baay'ee namatti tolu caalaatti akka wal beekaniif kan nama gargaarudha. Kaadhimaan inni dhiiraa jireenya isaa borii waliin jiraataniif gugguufee darbatamee biyya ormaa keessatti ofii agabuu bulee bortaaf jiraachuu waan barbaaduuf har'a kanan hojjedhee bor immoo kanan argadhaa jedhee guyyaa guyyaatiin itti himaa. Maarree kaadhimaan isheen dubartiin wanta guyyaatiinis torbaniitiinis ji'aatiinis kiisii isaa keessa galu ni beekti jire nama kana madaaluu ni eegalte. Hammam isa madaaltus garuu wanta isheen gaafatte liqeeffate illee kaadhimaan ishee kun ni guutaafii ture. Haa ta'uutii garuu kaadhimummaatiin waggaa muraasa erga dabarsanii booda dubbii magaarii hariiroo gaarii keessa otoo jiranii toora sooshaal miidiyaatiin kaadhimaansaa heerumtee gaa'ela godhattee suuraa gaa'elaa kaatee hiriyoonni firri baga gammadde bagattiin si ga'e otuu jedhanii ija isaatiin argaa. Bor nan fuudhaa waliin hin jiraadha namni jettan sanuu waadaa maatii bira ga'ee qubeelaa reega namni kun ija isaa amanuu dadhabee moobaayila isaa dhiisee kan namaatiin banee maqaa isheetiin galee yeroo laalu dubbiin dhugaadha. Gaa'ela ajaa'ibaatiin kaadhimaan isaa heerumte. Kanaan booddee maaliif akkas na gootee anuu abdiidhaan hawwiidhaan si eeggachaa jiran sadarkaa kanarratti faayidaa hin qabu mitiire. Kaadhimaan isaas yoo nan soba jettee dubbii kana garatti yaaltu hin qabdu. Hundumaarrayyuu garuu dabalataan kan nama ajaa'ibu intalli yoo gante maatiin ishee akkamitti ganu maatiin isheellee akkam goote kaadhimaa kee maal isatti dubbatta kansaa waadaa garamitti gatta jedhanii otoo hin gaafatiin intalaaf maatii waadhaa kabajas salphinas sirratti arginaa. Yoommoo ija keenya fuuldura teessee barattee nuuf jiraatte nuyi sitti boqonnaa. Haati kees mana keessas alas akka dubartiitti nama ishee deeggaruu hin qabdu lakkii hin deeminnaan jedhee. Haati koos dabaree isheetiin yaa intala koo ati deemnaan manni kun duwwaadhaa ol galee gadi bahuun baay'ee natti ulfaataa. Nu biraa waan dhabde waan hin qabneef maaloo yaaduma akkanaa sammuu kee keessaa baasii jettee na gaafatte. Haa ta'uutii garuu dubbii maatii otoo hin taane hinaaffaa hiriyaa waan na ta'eef bor magaalaa Finfinnee geessitanii piroosesii nan jalqabsiistanii yoo ta'e lubbuu koon baasaa yeroo sana ni gaabbitu jedheen isaanii